Sagalee Waaqayyoo mata duree akka jirutti dubbadha jaalala Waaqayyoo. Mee wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 kaasee nam tokko nuuf dubbisu waa'ee jaalala Waaqayyoo jaalala hundumaa gararraa akka ta'e nama mana kana keessa jiruuf haaraan ta'u Waaqayyo garuu jaalala isaa isa guddaa sana akka inni nu jaallate. Jaalalli Waaqayyoo immoo jireenya keenya keessatti hammam akka iddoo qabu. Namni hundumtuu kiristaana ta'e Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaa godhatee namni waldaa kiristaanaatti qabamee jiraatu tokko waan kana gadi fageenyaan beekutu isarra jiraata. Kanaaf iyyuu yeroo gabaabaa fudhee waa'ee jaalala Waaqayyoo isinitti dubbadha. Waaqayyo jaalala hammam ga'u. Waaqayyo jaalala akkamiitiin iyyuu nu hunduma keenyaaf waamicha ulfina qabeessa kana godhe. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti ilma isaa hamma kennuufitti ilaala kun jaalala Waaqayyooti. Waaqayyo jaalala akkamiitiin ilmoo namaa akka inni jaallate, Waaqayyo jaalala akkamiitiin biyya lafaa kana akka jaallate, Waaqayyo jaalala akkamiitiin araara biyya lafaa kanatti akka inni argisiise, Waaqayyo jaalala akkamiitiin bu'a bara baraa keessa gara jireenya bara baraatti akkamittiin akka inni namoota waame, Waaqayyo salphina bara baraa keessa jaalala akkamiitiin immoo nama hundumaa kana jireenya aalchise isa waa'ee Waaqayyo nutti dubbate. Ilaa Waaqayyo jedha lakkoofsi 16 akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti akkasittiin tokkicha ilma isaati hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Biyya lafaa kana jaallateedha. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu namni isatti amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti. Biyya lafaa isaan hafayyuuf. Biyyi lafaa kun isaan hafayyuuf gara biyya lafaatti erge malee. Ilma isaa biyya lafaatti erge malee. Ameen. Galateeffadhaame Waaqayyoon. Ilaaga jaalalli Waaqayyoo kun hammam akka inni guddaa ta'e, hammam akka inni sammuu namaa bira darbu, hammam akka waan beekumsa namaa kanaatiin bira ga'amuu hin dandeenye. Baay'ee guddaa, safara kan hin qabne, tilmaama kan hin qabne, jaalala guddaa hammamii akka inni nu jaallate. Egaa Waaqayyoo hamma tokkicha ilma isaati lama sadii keessaa miti tokkicha ilma isaa hamma dabarsee biyya lafaatiif kennutti biyya lafaa jaallateedha. Akkamittiin immoo biyya lafaatiif kenne? Kennaa achaa jiraatuuf miti. Museen kakuu moofaa keessatti lafa onaa keessatti bofa sibiila diimaatti ol kaasee dhaabe. Ilmi namaa kun immoo ofiidhuma isaati fakkeenyaan osoo hin taane, barsiisaan osoo hin taane, afoolaan osoo hin taane, jireenyaan qabatamaan dhugaan ofii isaati fannootti ol ba'ee fannifamee mismaarri keessa ba'ee lubbuu isaa tokkitti biyya lafaatiif dabarsee kenne maggaarrajaa du'aa biyya lafaa kanarraa tarsaasee nama jireenya hin qabneef jireenya kenne jaalala biyya lafaatti argisiise. Jaalalli Waaqayyo baay'ee guddaadha. Jaalalli Waaqayyo nama hundumaatiif qixxee warra isa beekaniifis warra isa hin beekneefis haaluma kam keessa kan jiraniif iyyuu jaalalli Waaqayyo baay'ee guddaa akka ta'e Macaafi Qulqulluun nutti dubbata. Namuma dadhabaa kan, namuma cubbamaa kan, namuma haala malleerra jiru kan, namuma namni gajjallaatti ilaalu kan, namuma namni iddoo itti hin laanne kanaaf jaalalli Waaqayyo baay'ee guddaadha. Waaqayyo yoo si gargaare kana jaalala isa hafuuruma isaas keessatti gad dhangalaaseetu si ibsa malee waanuma dubbatamu bira darba jaalalli Waaqayyo. Waanuma namni namatti bira darba jaalalli Waaqayyo. Nama mana kana keessa jiru hundumaa jaalala Waaqayyootu jiraachisee asiin ga'e malee hojiin isaa asiin hin ga'u. Jaalala Waaqayyootu waan baay'ee keessatti harka qabee asiin ga'e malee dandeettiin isaa asiin hin ga'u. Guddaadha jaalalli Waaqayyo. Ilaalaa gaa Waaqayyo akkasittiin ilma isaa dabarsee biyya lafaatiif kenne. Gara dhiphinaatti Gooftaan Yesuus Kiristoos Waaqaaf lafa kana uume ta'ee otuu jiru Waaqa waan hundumaa gochuu danda'u ta'ee otuu jiru ji'a 9-14 maaxanii dubartii tokkoo keessatti dhiphatee maaxanii dubartii tokkoo keessa taa'ee alatee waggaa 3 walakkaa ergama dhufeef raawwatee garafamee fannifamee rukutamee dhiibbaa gurguddaan irratti geggeeffamee isa xumuraa miidhama eenyuyyuu miidhamee lubbuu namaa oolchuu hin dandeenye aarsaa kaffaleetu jaalala biyya lafaa kanaaf qabu argisiisee immoo sokke osoo hin taane dhaqee iddoo bara baraa isiniif qopheesse. Deebi'ee immoo dhufeen gara kootti isin fudhadhu nuun jedhee waadaa nuu gale. Nan dhalate jedhamee dhalate misraachoo dhugaa, hin du'e jedhamee du'e misraachoo dhugaa, hin kaa'e jedhamee ka'e misraachoo dhugaa, tokko tafee hin dhufe jedhamee immoo deebi'ee dhufa. Amma tarka mirgaala fudhate Yesuus deebi'ee dhufeedha. Amma mee jaalala kan namoonni baay'een waa'een jaalala Waaqayyoo kun kan inni waan namaaf hin galle. Waa'ee jaalala Waaqayyoo kun kan inni biyya lafaatiif hin galle. Waa'ee jaalala Waaqayyoo kan namni bareechee dhamdhamachuu kan hin dandeenye isatu nu jaallate malee nutu isa jaallate miti. Jaalalichi gatii keenyaan argame miti. Jaalalichi gatii deebii kadhannaa namaatu deebi'e miti. Jaalalichi namni sadarkaa barnootaatiin sadarkaa qulqullummaatiin jaalala Waaqayyoo kana argate miti. Nuyi isa hin jaallanne, nuyi isa hin fo'anne. Dadhabaa taanee otuu jirru, warra dukkana keessa jiran taanee otuu jirru, omoo isatti gargar ba'e taanee otuu jirru, baay'ina jaalala isaatiin inni garuu akkasumattiin biyya lafaa jaallate.
saanfelli qotuun isan barbaadin ergaa nama Yohaannis kun caaf boqonnaa 4 lakkoofsa 9 kaatiin dubbisi dheerifadhuuti isatu akkasumattiin biyya lafaa jaallate jaalala guddaa safaran qabne kan jaalala guddaa biran ga'amne kan cubbamoota kana dadhaboota kana otuunu isa hin jaallatin akkasumattiin isatu nu jaallate okay Mena geeffadhaa Waaqayyo akka nuyi isaan jireenya argannuuf Waaqayyo akka nuyi ittiin karaa isaa jireenya argannuuf hin qabnu turreechuudha dura jireenya ila nama kanaan dura jireenya hin qabne tokkoon si'achi immoo jireenya akka qabaatuuf nama jireenya keessa hin turre tichi immoo gara jireenyaatti akka inni galuuf qe'ee jireenyaa keessa maasii jireenyaa keessa nama hin jire tokkoon tichi garuu maasii jireenyaatti akka inni galuuf Waaqayyo karaa isaatiin jireenya akka argannuuf tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti erge ilma isaa kana gara biyya lafaatti erge kanaan jaalalli Waaqayyoo nu gidduutti mul'ate ilaalaa karaa ilma isaatii kana karaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin jaalalli isaa inni guddaan kun hiiki jaalalaa maalummaan jaalalaa ulfaatinni jaalalaa karaa ilma isaatii kana nu gidduutti mul'ateedha nuyi Waaqayyoon hin jaallanne nu jaalladhu nu barbaadu nu furi jireenyatti nu dabali jennee nuyi Waaqayyoon hin barbaanne inni garuu nu jaallate inni garuu akkasumattiin gatii malee tola nu jaallate ilma isaas cubbuu keenyaaf furee haa ta'uuf nuuf erge ilma isaa tokkichas cubbuu keenyaaf furee haa ta'uuf nuuf erge jaalala jechuun isa kana ilaa jaalala jechuun isa kana jaalala jechuun waan ijaan mul'atu jaalalli inni kan Kiristoos sababa irratti nu hundaa'u jaalalli inni kan Kiristoos waan ijaan argamu irratti nu hundaa'u jaalalli inni kan Kiristoos iddoo irratti nu hundaa'u jaalalli inni kan Kiristoos bara irratti nu hundaa'u jaalalli inni kan Kiristoos qabaachuuf dhabuu irratti nu hundaa'u jaalalli inni kan Kiristoos hiyyoomuuf sooromuu irratti nu hundaa'u jaalalli inni kan Kiristoos hojii dhabuuf hojii qabaachuu irratti nu hundaa'u jaalala jechuun isa kana jechuun isaa otuun jaallatin isa nama jaallatu otuun barbaadin isa nama barbaadu du'a keessaa ofii du'ee gara jireenyaatti kan nama dabarsu badisa keessaa gatii badisaa ofii fudhatee cubbuu namaa ofirratti baatee dadhabbii namaaf abukaattoo ta'ee dhaabatee falmee hin baddu isheen kan kooti hin badu inni kan kooti nan dhaabadhaaf bakka isaa nan du'aaf bakka isaa nan rukutamaaf bakka isaa nan waraanamaaf bakka isaa aarsaa kaffalamuun kaffala bakka isaa jedhee dhaabbatee du'aa gara jireenyaatti salphinaa gara ulfinaatti barabaraan ilkaan qaraa jiraachuu keessaa barabaraan gara gammadaa jiraachuutti barabaraan maggarajaa du'aa jala jiraachuu keessaa barabaraan gara ifa barabaraa keessa jiraachuutti jaalala ofii isaatiin inni nu waame maqaan isaa Yesuus Waaqayyo na jaallatadhaa dubbadhaa dabalaa dubbadhaa jaalalli Waaqayyo kanaaf guddaadha otuudhuma nuyi isa hin jaallatin nu jaallate kanaaf hin ibsamu yoodhuma hafuurri Waaqayyo kun tach nama godhee waa'ee ofii isaatiin nama ibsuu barbaade malee kasau aamro bala የሆነ ፍቅር ትልቅ ነው ፍቅሩ isaaf galanni haa ta'u namni immoo waa'een kana ila macaafi qulqulluun kun waa'ee jaalalaa immoo gaafa dubbatu jaalalli Waaqayyoo paakeejii waan hundumaatiin guutuudha fayyinni jaalalicha keessa jira araarri gammachuun boqonnaan fayyinni hafuuraa fayyinni foonii jaalala isaa sana hundumaa keessa kaa'eetu jaalala isaa kana keessa uffiseetu jaalalichaan immoo nuun gara jireenyaatti nu waame amma gaafa waa'ee jaalala Kiristoosiin waa'ee jaalala Waaqayyoo kana gaafa dubbadhu sirriitti yaada guutuuf qalbii guutuudhaan hordofaa kan jirtan hafuurri qulqulluun namni waldaa kiristaanaa dhaqee wangeelaaf yaadannoo isaa qabatee gaafa manaa ba'u namni hundumtu qixxee fayya gala jechuun hin danda'amu namni barcuma qabatee taa'eera malee namni iddoo taa'aa jiru osoo hin taane yaadanni ittiin taa'aa jirutu nama gargaara jaalala Waaqayyoo kana keessa paakeejii waan hundumaa guutuudha qulfii eebba keetiitti kennama ilakkeedhu Roomee 8:32 minan tokko naa dubbisi Waaqayyo ilma isaa utuu hin mararsiifatin hunduma keenyaaf dabarsee erga kenne tokko lama hiyyeessa sooressa isa barate isa hin baranne isa magaalaatti dhalate isa baadiyyaatti dhalate isa kaabaa isa kibbaa isa bahaa isa lixaa utuu hin jedhin ilmoo namaa biyya lafaarra jiru hundumaaf egaa ilma isaa kana wajjin waan hundumaa tola nuuf hin kennuure akka jechuun waanumti hundumtu karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin keenya ta'eera nuuf kennameera jechuudha isa macaafni barbaadaa hin argattu balbala rukutaa isiniif hin banamaa jedhu sana haalaaf akkaataa barbaaddannaa keenyaan murteessaadha malee waanuma hundumaa immoo isiniif hin kennuureedha kanaafuu jaalalli Waaqayyoo kun waanuma hundumaatiin guutuudha filatee naman jaallatu bifa irratti nu hundaa'u iddoo namni jiru irratti nu hundaa'u akkasumatti inni nu jaallatee jireenyatti nu dabale kun galanni isaaf haa ta'u tokkicha
lafaatiif kennee jaalala manutti argisiise. Otuudhuma manuu isa hin jaallatin, otuudhuma manuu isa hin barbaadee mucaa isaa nu godhatee warra jaallataman nu godhe. Gatii malee tola, aarsaa malee tola, akkasumattiin nama bade, ilma bade, intala bade jireenyatti dabale. Waanuma hundumaayyuu immoo jaalala isaa keessa kaa'ee immoo nuu kenneera jaalala isaatiin. Efesoon boqonnaa 2:4 amma 5 naa dubbisi. Warri qabattan immoo qabadhaa. Nuyi akka nuyi jaallatamnuuf carraa jaallatamuu kan nu argachiise baay'ina araara Waaqayyooti. Hamma ta'e gaarummaa qaba hojii keenyatu, wayya hojii keenyatu osoo hin taane jaalala guddaa hamma kana ga'u, jaalala guddaa fannoo irratti gatii baasanii halangaa caafii sibiilaatiin rukutamanii dhaqni dhiiga qulqulluu hamma ta'utti arrabsaa waraanaa gonfoo qoraattii baachisaa itti ga'isaa itti qoosaa hamma akka malleef akka hin taanetti fannoo irratti lubbuunsaa ba'utti gatii guddaa kana hundumaa kan inni baase cubbamoota kana maqaa cubbuudhaan karaa addaamiin cubbuu nama hundumaa dhaale qee nama hundumaa gale bilook godhee karra jireenya bara baraa banee ofiidhuma isaatti akkatti nu jaallateetu warra jaallataman godhee nu filate. Mee dubbisi mee laachira. Araarri Waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef, araarri Waaqayyoo garuu baay'ee waan ta'eef, jaalala isaa isa guddaa sanaan nu jaallate. Araaruma isaatu baay'eedha waan ta'eef, gaarummaan isaa baay'eedha waan ta'eef, hin himamu hin tilmaamamu waan ta'eef, jaalala isaa isa guddaa sanaan gara ofii isaatti nu jaallateedha. Kanaaf abbaan ergaa Efesoon kana barreesse maayidee barreesse waa'ee jaalala Waaqayyoo kanaa isini akkasumatti hin jaallatamtaniittu, akkasumatti hin jaallatamneerra. Gatii malee immoo akkasumattiin immoo tola jaallatamne. Kadhannaan baay'ee kadhannatu Yesuus Kiristoos waaqarraa gad harkisee fide miti. Baay'inuma araara isaatu gadi fide isa. Araaruma isaatu nu oolche. Beekaas ta'a, wallaalas ta'a, baradhaan baratinaa, qabaadhaa dhabaa, fayyaa ta'a, dhukkubsadhaa. Nama hundumaa Waaqayyo qixxee jaallata. Amma namni tokko tokko abukaattoodhuma Waaqayyoo, xabaqaanuma Waaqayyoo ta'ee lafa ta'a. Waanuma Waaqayyo isaaf qofaatti waa kaffalu nama kan biraarra irra waan Waaqayyootti aanu wa'ii qulqullummaadhaan, hojiidhaan, jireenyaan irra nama kan biraarra kan waa wa'ii Waaqayyotti buuteennaan itti bu'in isatti itti bu'amu. Wama xabaqaa Waaqayyo nama otuu hin muudamin of muudee lafa of kaa'ee lafarra ta'a. Namatti cubbamaana goda jira jettu sana Waaqayyo baay'ee jaallata. Namatti badaadha inni jireenyaan qabu inni sirri miti inni namatti jettu sana jaalalli Waaqayyo namicha jaallatu baay'ee guddaadha. Jaalalli Waaqayyo obboleettii sana jaallatu baay'ee guddaadha. Jiruu sirkaa barbaada malee jireenya namaa sirkaan barbaadu Waaqayyo. Ilaa gabarreessaan Efesoon kun maayidha waa'ee jaallataatii kana isin jedha warri karaa hundumaa jaallatamtan kun gatii malee tola warri jaallatamtan kun warri barcuma gaarii irra teessan kun warri fooliin araara Waaqayyoo isin argate kun hin qoosinaa ideetti dubbatala hamma guutummaa Waaqayyootti akka guutamtanitti isinii kadhadheedha. Efesoon 3:19 maayideetu dubbata iddoo sanaati jaalala Waaqayyoo kana beektanii guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessanitti akkasin guutamtaniifan isinii kadhadheedha. Hubattanii jaalala Waaqayyoo, bartanii jaalala Waaqayyoo akka guutamtanitti. Higarmaa kun mee dubbisi meela. Jaalala Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbu beektanii. Jaalala Kiristoos isa safaraan beekumsa namaa bira darbu. Ilaa dhaggeeffattaniitu safaraan beekumsa namaa bira isa darbachuun ekeleen baay'ee cimaadha. Beekanni waa'ee jaalala Waaqayyoo, beekanni waa'ee Waaqayyoo jechuun hin danda'amu. Yeroo tokko isinitti meera. Namni hafuuratti baay'ee guddataadha. Jireenya hafuuraasaa bilchaataadha. Waa'ee Yesuus Kiristoos kana bareechee ifeeraaf galeeraaf nama kan biraarra waa'een Waaqayyoo isaaf hubatameera jechuun yeroo hundumaa suufii uffatee deema miti. Yeroo hundumaa wangeela baatee deema miti. Yeroo hundumaa yaadannoo baatee karaarra deema miti. Namni hafuuratti bilchaataa jedhamu isa jalqabaa of tuulaa wayiiti miti. Giddiiruma harkaan qabee nagaa nama gaafata miti. Qofaatti adda ba'ee qofaa jiraata miti. Namni hafuuratti guddateera bilchaatee jedhamu tokkoof tokko waa'ee Yesuustu ifaaf. Waa'ee Yesuustu ifaaf. Phexros immaa jedhe namoonni maal naan jedhu gaafa gooftaan ittiin jedhe sana. Kaan Ermiyaas, kaan Musee, kaan Yohaannis Cuuphaas hin jedhu ittiin jennaan. Phexros immoo lafa olutaalee ati Masiihicha isa jiraataa ilma Waaqayyooti. Maa jedhe gooftaan Yesuus kana Waaqayyo isa waaqarraatu sitti mul'ise malee namni foonii kana sitti hin argisiifne. Ilaaltaniittu jaalalli Waaqayyoo namaa kennama osoo hin taane namatti mul'ata. Itti mul'ate Phexrositti. Agaasiin jedheeraa sirrattan mana jaarradha. Manichi immoo hojii daabiloosiin isa hin diigamne ta'a. Argitaniittu namatti mul'ate jaalalli namaa ifa. Jaalalli Waaqayyoo kun hin ifeef Phexrosiif. Inni Waaqa, inni nama miti. Inni isa barsiisonni faarisoonni seeraa ittiin jedhan sana miti. Inni ilma Waaqayyoo isa bara baraan jiraatudha. Kanaafiyyuu ati raajota keessaa tokko miti. Ati ergamaa miti. Ati Masiihicha isa bara baraan jiraatudha ittiin jedhe. Abbaan ergaa Efesoon immoo maal jedhe iddoo kana ilaa jaalala Waaqayyoo isa
beekumsa namaa bira darbu baranneerra warra jiran bira hin dandeenya nuu galeera warra jiran bira isa darbu kana jaalala Waaqayyoo kana gaarii gootan akka hubattaniif isiniif an kadhadhaa'edha. Arganiittu hin beekamu gala sirratti guutama. Phexrosuma kanaan mana koon sirratti ijaarradhe miti gooftaan Yesuus. Mana koon sirratti ijaarradha. Ati warra kana hin wayitatti hin jenneere warri kaane bartoonni duukaa deeman nama 12 wajjin oolanii wajjin buluu wajjin ta'anii wajjin ka'uu waa'ee Yesuus hin garuu hin beekan. Namni koo waldaa dhufee waa'ee Kiristoos hin baruu hin danda'u beekuu hin danda'u. Isinitti mul'atu har'a. Dafii alaaman harka mirgaan fudhate ameen jedhe bareechila. Maaliif sirriitti guutamuun barbaachise? Maaliif sirriitti ifuuf hin barbaachise yoo isin jettani namni gaggalagalaadha. Waa'een namaa kun namaan galu. Phexrosuma kanaan immoo gatsiqee immoo Yesuus Kiristoos kun gara fannootti deemaara. Maalitti hin jedhe Phexros immoo Yerusaalemiin dhannaa ilmi namaa kennamuuf jedha dabarfamee kennamuuf jirannaan Phexros immoo wayne ilaamee gooftaa godheenna hin dhaqee Yerusaalemiin jedhe. Yesuus immoo sila jajeera kana waaqa siif jedhee miti gatsiqee immoo maalitti hin jedhe argaa koo duraa turi ati maaloo nana seexana nanaatti hin jedhe. Janiitu jijjiirama wayiti. Hamma hojii ergamoota boqonnaa tokko irratti hafuurri qulqulluun bu'ee bilookeetti hafuuraatiin jabeessee isa ijaaree hamma gaafa cimutti bakka hamma guutamutti normaali bakka walumaa galatti guutamuutu irra jiraata bakka. Arteetti iddoo kana jaalala Waaqayyoo isa beekumsa namaa bira darbu sanaan sirriitti akka hubattanitti akka isin guutamtanan isinii kadhadheedha. Gidduutti argee golkaatan waan siin jedha. Waaqayyo eedhime harki namaa otuu sirra hin kaa'amin ofiidhuma isaatti jaalala isaa siifa ibsu har'a. Abidda jaalalaa isaatiin tuqee gadi si haa baasu. Eeyyoo namni amanu wal ga'e ameen jedhu. Gara dubbisime. Jaalala Kiristoos. Jaalala Kiristoos. Isa safara beekumsaa namaa bira darbu beektanii. Isa safara beekumsa namaa bira darbu sana beektanii. Guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessanitti. Guutummaa Waaqayyoo bira hamma geessanitti. Akka guutamtaniif nan kadhadha. Akkasin guutamtaniif ani isin kadhadha. Siniif kan barbaachisu birrii miti. Siniif kan barbaachisu qabeenyaa miti. Siniif kan barbaachisu isa kana miti. Saatii ammaa kana yeroo ammaa kana kan sin barbaachisu isa kana jaalala Waaqayyootiin akka guutamtanan isin kadhadhaa jedheen. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Kanaaf gaa jaalalli Waaqayyoo kun fiquu tilliqnu. Mee wangeelota keessaan immoo waa'ee jaalala Waaqayyoo kana isinitti dubbadha qabadhaa. Jaalalli Waaqayyoo cubbuu jibba malee cubbamaan jaallata. Jaalalli Waaqayyoo kun cubbuu jibba malee cubbamaan jaallata. Nama namni itti geessu, nama namni ilaalcha gadaanaa qabuuf Waaqayyo immoo baay'ee jaallata. Maaliif yoo isin jettan kan fannoo irratti isa ol baase jaalala ilmoo namaati. Hulluunim ሰው እግዚአብሔር እኩል ይወደዋል. ወንጌል ዮሐንስ boqonnaa 8 tokko kaasee nam tokko ariifate dareen adbiftala. Jaalalli Waaqayyoo cubbuu jibba malee cubbamaan jaallata. Iddoo kana taatee tokko argitu. Dubartii ejjarratti qabamte tokko namoota baay'eetu dubartii kana ijaaf ijatti qabaniitu otuu Yesuus immoo waldaa akka kanaa keessaa dhaabatee barsiisu addabaabaa'ii lakkoobsi namaa baay'ee fidanii walakkaa namoota baay'ee dhaabbachiisaniitu Yesuusin akka jedhan seera dambii of harkaa qabu ragaa qabatamaa of harkaa qabu. Dubartii kana ejjarratti qabanii fiduun isaanii immoo dhugaadha. Harka tokkoon seera Musee kana of harkaa qabu. Harka tokkoon immoo dhagaa baatanii deemu. Dhagaattiin dubartii sana ajjeesan. Yesuus ergasii gara gaara ejersaatti ol ba'e. Yesuus Kiristoos erga sana gara gaara ejersaarratti ol ba'e. Ganama obboroos deebi'ee gara mana qulqullummaa dhaqe. Ganama obboroos deebi'ee gara mana qulqullummaa dhaqe. Namoonni hundinuu gara isaa dhufnaan. Namoonni hundinuu gara isaatti dhufnaan. Inni immoo taa'ee isaan barsiisuu jalqabe. Yesuus immoo taa'eetu isaan barsiise. Barsiisonni seeraatii fi Fariisonni. Barsiisonni seeraa Fariisonni masuu diyoonu ሰዎች ናችሁ ላላላ barsiisonni seeraa Fariisonni dubartii ejjarratti qabamte tokko ol galchanii. Dubartii ejjarratti qabamte tokko ol galchanii. Namoota gidduu dhaabbachiisan. Namoota gidduu dhaabbachiisan. Yesuusin immoo barsiisaa dubartiin kun utuu ejjituu qabamte. Barsiisaa waan qabatamaa of harkaa qabna har'a. Maayin dubartiin kun utuu ejjituu ejjarratti qabamte. Museen seera keessatti waa akka nutti hin deebifne. Waan nuyi finne kana immoo akka bilook nurkatti hin goone. Waan nu jechuuf jennu kana immoo akka nu harkaan balleessineefi. Museen immoo jedhan seera keessatti waa lafa nuu kaa'eera. Seericha immoo of harkaa qabna. Namni waan akkasii godhu dhagaadhaan rukutamee aduu hedhee nutti meera of harkaa qabna. Atoo maayettaatti hin jedhan. Dubartoota akkasii dhagaadhaan rukunnee akka ajjeefnu nu abboomneera. Mirga qabna. Seera qabna. Dubartii akkasii dhagaan rukunnee ajjeesu akka dandeenyu seera keessatti nuu barraa'eera. Egaa ati immoo maal jettaa? Egaa ati immoo maal jettaa? Meelaa kan. Atoo maal jettaa? Dubbichi dhugaadha. Baay'ee dhibba dhugaadha. Dubartiin kun hin balleessine dhibba balleessiteetti. Dubartiin kun lafa akkasiin dhaabbanne dhibba dhaabbatteetti. Namoonni sun arganiiru. Seericho jira. Harkatti baadhatanii harka tokkoon immoo dhagaa baataniitu mataa falaxuuf duuba yaa'u.
carraan yeroon dubartii sanaaf baay'ee murteessaa ture yeroo sun. Yesuusin ati maal jetta jechi ati maal jetta jedhu kun jecha cimaadha. Dubartii sanaaf du'aaf jireenya fala jechi Yesuus. Waan Yesuus deebitu sun jiraachuu dubartii sanaaf du'uu dubartii sanaaf baay'ee murteessaadha. Carraan darbitee jiraachuuf carraan du'uu dubartii sanaa waan Yesuus deebisu irratti hundaa'a. Har'a Waaqayyo calsi jalaan jedhee waa siifa deebisu. Isa irratti hundaa'a. Atoo maal jettaa? Jaarsolii jiru, miseensa jiru, baay'ee ragaa qabatamaa of harkaa qabu. Harkatti qabatanii dhufan waanuma hundasaa. Atoo maal jettaattiin jennaani? Yesuus Kiristoos bittinnaa dura kootiin jenne. Agaan mataa falaxaattiin hin jenne. Isa jalqabaa akka jedhe gadi jedheedha. Lafatti barreessuudhaaf gadi jechuun Yesuus dubartii cubbamtuu kana ol qabe. Gadi jechuun nuuf Yesuus nu warra dadhaboota kana ol qabe. Raaree badisaa keessa, mandara badisaa keessa, mandara du'aa keessa, mandara yeelloo keessa, mandara qaanii keessa, mandara bara baraan nama kolfaa ta'uu keessa, mandara bara baraan badanii hafuu keessa ofii gadi jedhee ol qabee jireenya inni nuu laata Yesuus. Dubartii cubbamtuu ragaa qabatamaa ijaaratti qabamte kanaaf gadi jedhe gooftaan Yesuus lafatti barreessuudhaaf. Nama mana kana keessa taa'u jaalala Yesuus gadi nuu jedhee nuun cubbamoota kana moo ol qabee akkatti akka jiraannu akkatti akka deebinu isatu nu godhe. Guddaadhaan jaalalli Waaqayyoo kun cubbamaaf hoo'aa dadhabaadhaaf hoo'aa isa nami silaatii eeboo baatee yaa'u isa nami silaatii dhagaa baatee yaa'u isa nami silaatii boolla awwaalchaa gotu inni immoo gadi jedhee jireenyatti dabala. Sanaan booda gadi jedhee lafatti barreessee isin keessaa namni cubbuu hin qabne yoo jiraate maal godhu bal godhee lafaa buusan. Gaafa isa dura bu'aa waannaa gaafa laalani innis hojii akkasii qaba. Innis waan dhiiga harka isaarra jira. Innis balleessaa qaba. Inni akkasii danda'u utuma laalaan shaayee bahee tokko. Isa itti aanaa gaafa laalani innis balleessaa cimaa qaba. Wuyi inni akkasii innis bahee tokko dafee na laalata wanti godhee. Isa barreessaa gaafa laalani inni barreessaa harka isaarra waa jira. Bahee fuunnaan bahee tokko. Isa abaadii tokko gaafa laalani achiin baatee tokkite. Dubartittiin amma kana rommiti. Isa furdaa gaafa gaafatani innis harka isaarra waa jira. Achiin bahee tokko. Yesuus gadi jedheera. Abeet jaalala Kiristoos. Otuu biyyi dhagaa baatee du'atti oofu ofii gad jedhee jireenyatti dabale. Otuu biyyi dhagaa baatee boollatti oofu dadhabaa kana cubbamaa kana dhiiga isaa qulqulluun miicee nama waan baay'een bade kana suphee hisophii afura qulqulluun miicee qulleesseetu katti dhaabee kakuno. Yesuus Kiristoos fiqir tilliq no. Amma gadi jedheetu lafatti barreesse miti gadi jechuu Yesuustu oolche dubartii sana. Mee dhaqiitii wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 30 dubbise. Yesuus daadhiidhaan gaggaasana. Yesuus daadhiidhaan gaggaasana. Erga afaaniin qabee booddee. Erga afaaniin qabee booddee. Fiixaan ba'eera jedhe. Fiixaan ba'eera. Mataasaa jallisee hafuura isaa kenne. Mataasaa jalliseetu hafuura isaa kenne. Argitaniitu mataasaa jallisee gadi jechuun suni nama hundumaa jireenyatti ol qabe. Otuu Yesuus hin duunetee akkamitti kaa dubbichi. Dubartii sanaaf gadi jechuun Yesuus dubartii sana ol qabee dubartii sana du'arraa oolche. Sana booddee gaafa ol qabu gooftaan Yesuus dubartiin abeet ennaan meerra hin jiranii ennaan bitaan mirga laaltee dubartiin tila pherepheramtu hin jiraniitti. Sitti bareedanii ruree ennaan lakki tokkoon isaanii hin jiraniitti. Tokkoon isaanii iyyuu hin jiran. Sitti bareedanii ruree ennaan hin jiranitti hin jette. Gaafa laaltu warri sila dhagaa baatan warri sila lafa dhiitaa doorsaa dhufan gaafa isheen bitaan mirga laaltu Yesuus gadi jedhee ka'ee ol jedhee hin jiran jarri sun. Ilaamee ennaan maalitti hin jedhe gooftaan Yesuus. Ani sittiin faradhu dhaqi. Lammata immoo cubbuu hin hojjetin jedhe. Ani sittiin faradhu nagaadhaan dhaqi. Lammata immoo cubbuu hin hojjetin. Namaa dhiisuun Yesuus cubbuudhaaf namaa heeyyame miti. Namaaf dhiisuun Yesuus cubbuudhaaf namaaf heeyyame miti. Garuu faayila kaleessaa dosee kaleessaa raawwatee namarraan barbaadu. Inni Waaqa araara qabeessa. Akka walitti buusaa galateeffadhaa. Mee dubbiti fiti meela. Yesuus garuu gadi jedhee quba isaatiin lafatti caafe. Yesuus gadi jedhee quba isaatiin lafatti caafe. Isaan garuu ittuma dabalanii waan isa gaafataniif. Yesuus ol jedhee. Isin keessaa namni cubbuu hin qabne duraan dursee. Dubartii kanatti dhagaa haa darbatu isaanii. Dubartii kanatti dhagaa darbatu ittiin jedhe. Namni waan ofii hin qabne maqaa nama dha'u tokko hin jiru. Nami oduun itti baay'atu. Nama arrabisaa baay'ee dheeratu ofii qaba dogoggoricha. Nami hubataan, nami bilchaataan raawwateen dheeratu arrabisaa. Jarri suni otuu ofii dogoggoran qaban ta'e ija dhiibanii dhaabatu achiin deeman. Waan fuula gooftaa isaan tursu garuu hin turre. Waan fuula gooftaatti ija isaan jabeessu hin turre. Gaaffii gaafatamaniif deebii of harkaan qaban. Kanaaf ba'anii tokkan. Dubartittiin Yesuus gadi jedhee ol ka'ee of biraa dhabde. Ilaamee har'a gaafa asii gadi baatu isa sodaatte sana Waaqayyo battanneera.
har'aasi gaafa mana keetti deebitu eedhime jaalalli waaqayyo akka wayyaa tuffattee waan si marsee ture sana eedhe tarii dhukkuba tarii hojii dhabuudha tarii fayyaa dhabuudha tarii nagaa dhabuudha tarii waan si harkaa badee tarii waa yaalaa jirta tarii waa eegaa jirta asii gadi baatee ta'ee agarta begeetaa biyya asii gadi baatee ta'ee agarta inni bitaan mirga kee harka kee mirga harkaatti ta'een arga'edhe maal jennaan jaalalli waaqayyo hamaa sana diigeera jaalalli waaqayyo gufuu hamaa sana buqqaaseera jaalalli waaqayyo jireenyatti si dabaleera oo'a gaarii si argisiiseera fuula araaraa si ibseera fuula jaalalaa sitti argisiiseera eewu kana manu sirraa bittinneesseera Yesuus. Mee wangeela Luqaas boqonnaa 5:31 fi 32 dubbise waanumti gooftaa Yesuusin gadi fide Yesuus gaafa dhufu qoricha ta'ee dhufe malee dhukkuba ta'ee hin dhumne cubbamaa ta'ee miti kan fannifame raasu aaxaatanya ሆኖ ሳይሆን ራሱ aaxaatu ነው ofuma isaa cubbuu ta'ee ol beeffannootti ofuma isaa maa jedhe beektu wangeelli Luqaas boqonnaa 5 lafatti gooftaan ni gurguddaa hojjeteedha eessatti hojjenneef iyyuu miti malee waa'ee kutaa Israa'el isin ibsuufan namicha Lewwii jedhamu tokko jira namichi qaraxa fuudha namichi cubbamaadha cubbuu qabaachuun dogoggora qabaachuun namicha sana baay'ee beekamaadha biyya beeka gabaa beeka ollaa beeka safara beeka mandara beeka Yesuus Kiristoos namicha Lewwii jedhamu sanan na duukaa bu'ii ittiin jennaani namichi waaqa isa gargaaru gaafa sana lapheensa akka dhagaan jabaanne akka sooftii laafeef hin laafeef na duukaa bu'ennaan toleedhee duukaa bu'e sana booddee mana isaatti diggisii guddaa qopheesse nyaata guddaa qopheesse gaafa Yesuus hin simatu namichi kun cubbamaadha taraa namaati namichi kun badii guddaa tarkasaa jira namichi kun dogoggora guddaa of harkaa qaba maal jedhee mana namicha akkasii dhaqa namni harkaanuu qabee nama gaafachuun saalfataa namni bira dhaabbatee akka wajjin haasa'u iyyuu namni yoo biratti na arge maal naan jedheedha Yesuus mana isaa dhaqe safuudha isaaf argitanii namni dogoggorri waa'ee sirratti argameennaan badii waa'ee sirratti argameennaan namni waa'ee kee waa haasa'eennaan namni biratti argeennaan maal naan jedhee fagootti si argeennaan karaa sirraa dabarsate Yesuus immoo mana isaa dhaqee wajjin buddeen nyaate mana isaati maaddiitti taa'e akkasi jaalalli Yesuus suma nama dadhabaa suma nama badii baay'ee qabu suma nama hir'uu baay'ee qabu suma nama qaawwa baay'ee qabu si wajjin taa'ee si fayyisee jireenyatti si dabaluu barbaada Yesuus. Mee dubbisi mee Yesuus deebisee namoonni fayyaan ogeessa qorichaa hin barbaadan namni fayyaan ogeessa qorichaa hin barbaadu dawaan barbaadu dhukkubsattootatu barbaada malee dhukkubsattoota barbaada malee ani warra jireenya qajeeltoo jiraatan waamuun hin dhufne ani warra nuyi jireenya qajeeltoo jiraannedhaniif warra jireenya qajeeltoo jiraatan waamuun hin dhufne cubbamoota gara yaada garaa isaaniitti geeddarachuutti cubbamoota yaada garaa geeddarachuutti waamuun dhufe malee waamuufan dhufe malee isaaniin jedhe cubbamoota gara yaada garaa geeddarannaa akka guddatan yaada garaa geeddarannaa akka baran kanattan waamu dhufe maaliif ennaan faarisoonni barsiisonni seeraa kuni seera of harkaa qabu በደንብ ይከተላሉ ራሳቸው ደግሞ አያደርጉም ዋን ኦፍ danda'aniin baanne nama mobaachisu waan ofiin goone godhaan moo'edhu isin galeera amma fakkeenyaaf yeroon barsiisaa ture ammanii musliimnis ortodoksiinis qixxoo barsiisaa taafii waan ta'eef gaafa barsiifnu saayinsii naannoo gaafa barsiisan caatii qomuun dhorkaadha jedhu sigaaraa xuuxuun dhorkaadha jedhanii barattoota barsiisu sababni isaa maaliif jedhanii gaafa gaatan somba namaa miidhaa mataa namaa kana durjeessaa ilkaan namaa kana bareechaa balleessaa olii gan nama godhaa jedhu boqonnaatti immoo gadi baanii sigaaraa xuuxu barsiisotumti sa'aatii 7 walakkaadha amma sa'aatii 8 immoo sa'aatii boqonnaatti immoo dhaqanii caatii qaamu mana isaatti otuu faarisoonni namicha cubbamaa kana wajjin mana isaa dhaqee akkamittiin cubbuutti taa'ennaan ይገባዋል አለ ጌታ ይገባዋል ሃይ ኃጢአተኛ ነው እናውቃለን ታዋቂ ሰው ነው ittiin jedhan Lewwii sanaan ittiin jennaan gooftaa Yesuus warri fayyaan qorichan barbaadan dhukkubsataa barbaada malee an warra jireenya qajeeltootti jiraatan waamuun dhufu cubbamoota warra karaarraa badan waan itti dukkaneeffame waan isaan irraa dogoggoran hubachiisuu jireenyatti deebisuu qajeelchuu gorsuu barsiisuu cubbuu keessaa waamuudhaafan iyyuu dhufe bakka kanumaan gattaa jechuudha jaalalli waaqayyoo kuni isa jalqaba akkasiin sin hin jedhe cubbuu jibba malee hin jibbu cubbamaa baddeetti dubartiin sun in oolte moo oolchine cubbuun jaallataa gooftaan immoo hin jaallatu cubbamaa immoo hin jaallata amma nam tokko fayyineerra jedhama miti amma fayyineerra jireenya kamiifiyyuu waan heeyyamii laayisensiin nuu kenname fakkaata garuu akkas miti fayyineerra matoo bamatoo diinenaal fayyineerra Yesuus Kiristoos nama fayye kanarraa maal barbaada jireenya nama fayye jaalalli waaqayyoo garaa gaddeef oo'a Luqaas 13:17 kana qofa dubbadheen fixa garaa gaddeef oo'a Yesuus guyyaa sanbataatti mana sagadaa tokkotti hin barsiisa ture Yesuus guyyaa sanbataatti mana sagadaa tokkotti mana sagadaa akkuma amma isin teessanii barachaa jirtan kana hin barsiisa ture otuu barsiisuu
dubartii rakkina waggaa 18 wajjin rakkatu tokko arge. Dubartiin kun gooboodha. Akka nama tol jettee beektu waggaa 18. Waggaa 18 afaan ishee lafa biraan geessee deemti. Dubartiin kun sababa kanaaf dhukkubsatte immoo hin jedhu. Coggaarraa qabdii hin jedhu. Buddeen dhabdee dhukkubsatte hin jedhu. Aariidhaan dhukkubsatte hin jedhu. Hafuura hamaatitti galee. Dubartiin kun meeme 18 ዓመት ማለት ምን ያህል ረጅም እንደሆነ ምን ያህል እንደሚከብድ ጅሬኝቻ jiraachuu ulfaata malee taanii gammatuun namatti ulfaatu. Waggaa 18 goobotaatee jiraatte dubartiin kun. Yesuus mana qulqullummaa keessaa guyyaa dilbataa otuu barsiisu dubartii kana arge. Mee dubbisi mee daraje. Yesuus guyyaa sanbataatti. Yesuus guyyaa sanbataatti. Mana sagadaa tokkotti hin barsiisa ture. Mana sagadaa tokkotti hin barsiisa ture. Kunoos dubartiin hafuura hamaadhaan qabamtee. Kunoo dubartiin hafuura hamaadhaan qabamtee. Waggaa 18 dhukkubsatte tokko achi turte. Waggaa 18 kan dhukkubsatte tokko achi turte. Isheen gooboftee ol qajeeluu hin dandeenye. Isheen gooboftee ol qajeeluu hin dandeenye. Yesuus yommus ishee argee. Yesuus yommus ishee argee. Ofitti ishee waamee. Ofitti ishee waame. Dubartiin ana. Dubartiin ana. Dhukkuba keetti hiikamteetta jedhe. Dhukkuba keetti hiikamteetta. Oh, laa diyaabos. Harka isaas isheerra kaa'e. Harka isaa isheerra kaa'e dubartii gooboftee. Dubartii ol jettee nama laallee. Dubartii nama keessaa gadi jettee. Dubartii ollaa keessaa gadi jettee. Dubartii waldaa keessaa gadi jettee. Dubartii riyaa keessaa gadi jettee harkarra kaa'ee hiikamteetta. Carraanii kamarra si argatu maqaa Yesuusiin. Eewu kana beenye walgaa ameen jedha. Ikonoomii kee gadi jedhe, fayyaa kee gadi jedhe, nagaa kee gadi jedhe, hafuura kee gadi jedhe. Eewu kana manu harraa kaasee horsiifa qajeelu maqaa Yesuusiin. Dubbisa dandeessaa Luqaas keessaa sana. Yesuus guyyaa sanbataatti mana sagadaa tokkotti hin barsiisa ture. Kunoos dubartiin hafuura hamaadhaan qabamtee waggaa 18 dhukkubsatte tokko achi turte. Isheen gooboftee ol qajeeluu hin dandeenye. Yesuus yommus ishee argee ofitti ishee waamee dubartiin ana dhukkuba keetti hiikamteetta jedhe. Waan cimaatitti ma dhaggeeffadha. Harka isaa isheerra kaa'e. Harka isaa isheerra kaa'e. Isheen achumaan ol qajeeltee dhaabattee. Isheen immoo ol qajeeltee dhaabattee. Waaqayyoof qubaa dhiyeessite. Waaqayyoof galanni haa ta'u jette. Hangafni mana sagadichaa garuu koree mana sagadaati namichichi immoo koree hoogganaa wayiti. Hangafichi immoo dhufeeti eeshi. Yesuus guyyaa sanbataatti fayyisuu isaa waan jibbeef jarreen achi turaniin. Ilaa namichichi hoogganaa wayiti dhufeetu fayyituun guyyaa qabu gaafa hunda fayyifamaa sanbata kana mooyoo dhiifame maal ta'a guyyaa kana guyyaa ja'a hojjedhaati guyyaa torba baqadhaa akka guyyaa sanbataatee hin beekamu. Waa'ee Yesuus Kiristoos sana keessa wanta natti tolu baay'eenaan waan sodaa jedhame kana keessatti hin uumamne hin beeku osoo hin taane keessuma isaatti hin uumamne hin beeku ni sodaa. Namichichi akka guyyaa sanbataa ta'e hin beekamu. Guyyaan har'aa guyyaa fayyinaa miti. Guyyaan har'aa guyyaa dhukkubataan fayyu miti. Maal guyyaa biraa yoo ta'e rakkina maalii qaba? Waan arginee hin beekne maal nu gidduutti fidu? Maayiniin akkasii kun balaa buusa. Guyyoonni ja'a hojiitti hojjechuun kan namaaf ta'u jira. Guyyaan ja'a kan hojiitti hojjechuun kan namaaf ta'u lafa kaa'amanii jiru. Guyyoota sanatti kottaati fayyifamaa malee. Barbaadee kottaa fayyifamaa nuti nginaati. Kana booddee gooftichi hangafichaan. Kana booddee immoo gooftichi hangafichaan ilaamee gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa namichichi kana dubbatu aaree gubateeti shaaree ol keetu sin jedheenaan of tuultota nanaa. Isin of tuultota nana. Of tuultota nana. Isin keessaa guyyaa sanbataatti. Isin keessaa gaafa sanbata guddaa. Saawwasaa yookiis harreesaa. Saawwasaa yookaan harreen isaa. Hidhaatti hiikee. Bishaanitti kan hin geessine eenyuun bishaan nuti hin jenne jiraare isin keessa. Egaa dubartiin kun. Hafuurri hamaa waggaa 18 ishee hidhee kan ture. Hafuura hamaa waggaa 18 wayyoo waggaa 18 waggaa 18 buddeen imimmaan wal makaa nyaachuu waggaa 18 gidiraa waggaa 18 irraa uffee jettee aara galfatte. Intalli Abrahaam guyyaa sanbataatti hiikamuun hin ta'uu fiire jedhe. Guyyaa sanbataatti hiikamuun hin ta'uu fiire. Yommuu inni kana dubbate. Warri isaan morman hundinuu yeellaani. Waata kampera dalbos. Barana waale yoo saayinol. Yeroo inni kana dubbateedha. Warri sila of urgufaa turan, warri sila arraba dheeressaa turan, warri sila akka nama barbadan ija sukkuummatee jaddiimeffachaa turtan. Hiyyeellaani ija diimeffatanii ilaaluun ni banjira. Ol qabdee harka kee Waaqayyo har'a waa gadi si qabee ol si qabee. Hiyyeellaan jira. Namoonni hundinuus waan dinqisiisaa inni hojjete hundumaatti hin gammadani. Amma namni kan inni gammadu bara kana seexanni maali namatti gale beektaa? Gaafati liqii mana namaa dhatte malee gaafati namaa liqeessitu hinuma aara.
nama gargaaru nama kennu gaafati taatu yeroo hundumaa parastaamoliin mataa rabula mataa dhukkuba waan ta'eef nama baay'ee takkanaartu maaliyoot milkaa'uu nama gammaduu nama jijjiiramuu nama yoonni waan tokko gammade yoonni mana jaarrate yoonni hojii argate yoonni aangoo wayii argate yoonni wayii itti muudame yoomii indaansaa dabale waaqayyo baga si gargaare keessoon isaa immoo abiddatti qabatee gubataa jira waaqayyo baga si gargaare waldaatti itti dubbatamee dhaga'een turedha boolla siifa qopheessira keessatti immoo irraasiyaa galaga yeroo dhiyootti ara keessatti immoo ol qabarka kee namni immoo yeroo dhiyootti muudame waaloo maaloo eessa yoo barbaade immoo lafaa kee eessuma kootinneedha namni immoo dabii ol gootatti arga kee wayii fan jedhee yoo arga kee ol gaafte waan hima ala tanaa inni iftee gurbaa ol hin gootattu arga kee ameen jettamu ilaamee waaqayyo harrame eerika waan sirraa mataa isaa lafa laalchite ilaaya namni kanuma bakka middata ta'u yerootti waan nyaattu dhabdee yeroo fuulli kee kun xaataa waa irra jette fakkaatee olii caccabdee hidhiin goggogee mataan sirratti badee suudduuraan surreen kee citaa ta'e miilli kee akkas deeme yerootti olii gad golloxooftee olii gattaate galanni waaqayyoof haa ta'u jarroo zaruma isaaniitti akkaseedha dura bakkoo takkaama dhiyoo immoo si barjeeshan hin fitu maatii sana mee jarra akkuma kana hin jijjiiramanidha waaqa miti kan rakkoo qabu jarumeedha namni moo gaafati guddattoo loosa kataan paaralaa baraboos hiyyeellaa jedham kan dubartii waggaa kun rakkatti kan amma laal ilmoo harree yaabbiiftaatu argitu gaafa ganda fuullee sanatti galtan jedhe miti gooftaan gaafati hiikamtu gaafati jijjiiramtu akka namni arraba dheeratu akka namni mataan dhukkubu gooftaanuu beeka hankee dhiisii kan harreeyyuun arge waan ta'eef isa dhageenya dhufee eebbisu galateeffadhaa waaqayyoon